Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu kanas kan sinittimu Dammaqaa Nagaasaati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa gandaa Faallichaa keessatti loltoonni agaazii barataa Lalisaa Bareechaa jedhamu halkan edaa manatti itti dhaqanii rasaasaan kan dha'an yommuu ta'u, barataan kunis wayita ammaa du'aa fi jireenya gidduutti argama jedhan. Jiraattonni aanaa Ilfataa 300 ol ta'anis guuramanii hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun namoonni achirra dubbifne kan nuuf himan. Dabalanni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa duraanis maqaadhaaf illee ta'u harka ergamtoota wayyaanee OPDO ture jedhamu erga labsii muddamsaatiin irraa fudhatamee kunoo baatii 3 lakkoofsisuutti jira. Ajjechaa fi hidhaan guyyaarraa gara guyyaatti dabalee hammaatee itti fufee jira. Loltoonni agaazii gaaffii tokko malee ilmaan Oromoo akka fedhanitti akka ajjeesaniif mirgi guutuu kan kennameef bulchitoota gita bittoota mootummaa abbaa irree Itoophiyaa yeroo ammaa harkaa qaban ilmaan Tigraay ta'uun beekamaadha. Loltoonni gita bittoota adda bilisummaa uummata Tigraay Command Post maqaa jedhuun ajajaman kunneen gandoolee Oromiyaa mara keessa yaa'anii ajjechaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatan akka itti fufanitti jiran. Haaluma kanaan jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa ganda qotee bulaa Faallichaa keessatti yakki yaalii ajjechaa barataa kutaa 7ffaa Lalisaa Bareechaa irratti kaleessa galgala raawwatame gocha bineensummaa sirnichi itti fufee jiru kan dhugoomsedha. Barataa umrii waggaa 18 kana odoo sirnaan qabuun danda'amu mana warrasaatti halkan itti dhaqanii maqaan gadi yaamanii abbaa fi haadha fuulduratti rasaasaan dhahanii akka jiraattonni ijaan argannuuf himanitti. Barataa Lalisaa Bareechaa kan jedhamu barataa kutaa 7ffaati. Egaa akkasumas umuriin isaa nama umurii waggaa 18 jechuudha. Egaa mucaan kun ijoollummaa kan qabuu fi barnoota isaa barachaa jiru jechuudha. Sababa tokko malee yookaan jeequmsa tokko malee barattoota qindeessaa jirta yookaan immoo barattoota kakaasaa jirta kan jedhamu mana barumsaati akka inni ari'amu taasifamee ture. Kanaaf egaa barataan kun yeroo kanatti barnoota isaa osoo hin jaalatiin adda kutanii namni waraanaa marsee sababa isaatiif abbaa isaa hidhanii turani. Egaa mucaan kun immoo lubbuu isaa oolfachuudhaaf jecha yeroodhaaf gara magaalaa biraatti godaanee ture yeroo kana immoo abbaa isaa qabanii hidhaa turani. Akkuma kanaan jiru achi gaafa baqatee osoo dhugachaa jiru meeshaa guyyaa meeqa gabaa yeroo meeshaatti dhugaasanii meeshaa na baqatee ta'e mucaa umuriin isaa waggaa 18 mucaa baay'ee daa'ima ta'edha. Kanaaf yakka guddaa dalagde kan jedhamu kun akkasumas itti dabalee kan ilma isaallee gaddaa ture akka waan du'eef yeroo kana immoo inni waraanaa dhufee mucaan kun alaa yeroo inni dhufaa jiru kanaaf amma gaa mucaan kun immoo lubbuudhaan hin ba'uusaa waan tokko wanta amma ammaatti beekamee jiru amma kan inni itti yaalamaa jiru hospitaala Finfinneetti. Kanaaf gaa mucaan kun yeroo baay'ee dararama guddaan kan irra qaqqabee fi reebichi guddaan kan irra gahaa ture cunqursaan guddaan kan irra gahaa ture nama barnoota isaa fedha guddaa qabuu fi osoo hin jaalatiin barnoota isaa irraa adda kutanii osoo hin jaalatiin haadha isaa fi abbaa isaa humnaa ol jaalate irraa dirqamaan adda baasanii mucaan kun osoo baqateetoo jiraachaa jiru kan ka'eegaa mucaan kana meeshaadhaan rukutanii luka isaa mirgaa kana cabsanii. Maaliif qabuu hin dandeenye? Maalumaaf itti dhukaasanii? Callisaniituma itti dhukaasanii? Callisaniituma itti dhukaasanii kan isaan dhufanii. Barataa Lalisaa Bareechaa guyyaa kana odoo rasaasa loltoota agaaziin hin rukutamiin dura akka hoonsaa waan jalaa du'aniif abbaa fi haadha isaa waliin awwaalarra oole. Abbaan Lalisaa obbo Bareechaa Badhaasaas guyyuma kana haadha isaanii awwaallatanii gaddarra kan oolan galgala immoo gadda biraatu itti dabalameefi ilma isaanii ija isaanii fuulduratti
rasaasaan reebamee qarqara du'aa irratti wayita amma argamu. Haati manaa isaanis wayita ilmi isaanii rasaasaan dhahamu akkuma ijaan arganiin achumaan kan of wallaalan hanga ammaatti of hin bariin jiru jedhan jiraattonni ijaan argan. Barataa Lalisaa Bareechaa wal'aansaaf gara hospitaala Ambootti wayita amma kan geeffame yommuu ta'u rukuttaan irra gahee cimaa waan ta'eef gara hospitaala Finfinneetti akka darbu taasifamee jira. Lubbuunsaas wayita ammaa du'aaf jireenya gidduutti argama jedhan. Kun odoo kanaan jiru achuma godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti jiraattonni 300 ol guuramanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu namni biraa dubbifne tokkos kan nuuf himan. Daldaltoonni jiru hojjetaa mootummaa jira. Hojjetaa mootummaa takka tokko keessa jiru. Caalaan isaanii dargaggoota warra barattoota kutaa godhantuu kan galaaffayyii callisaniituma bakka walumatti wanti jedhan walumatti muraniituma hidhaa jiru jechuudha. Gaaffii jiru jedhaniituma jechuudha. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asabootii fi Boordoddeetti guyyaan ayyaana horsiisee bultootaa kabajame jedhamee himamaa jiru kijibaa fi uummanni kan irraa qooda hin fudhanne ta'uu jiraattonni kan OMN'tti himan. Kanneen ayyaanicharraa qooda fudhatanis bulchitoota, milishoota, dabballootaa fi maatiiwwan isaaniitti uffata aadaa uffisanii sirbisiisanii kaameeraan kan waraaban yommuu ta'u ayyaanichis sa'aatii 2 gidduutti kan xumuramedha jedhan. Dabalata qabna. Jiraataan godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo tokko akka nuuf himetti maqaa ayyaana horsiisee bultootaa kabajna jedhuun qondaaltonni Oppiidoo uummata gowwoomsuudhaaf yaalaa turan hin milkoofne jedhan. Wanni ayyaanaan jirtu sameetuma waan akka bitaama tokko eebbifna galeeti hawaasa asitti walitti qabanii naannoo biratti horsiisee bulaa jennee gara naannoo baasa boqqonnaatti naannoo biraa irratti walitti qabanii uummata biraa mana bitaan eebbifna ganii gara galanii booda horsiisee ayyaana horsiisee bulaa jennee uummata irraas birri waan keessaa sababanii aannan bu'aa hunda sababanii asirratti walitti qabanii jira bulchiinsa naannoo Oromiyaatti dhufaatii dhimma keessummaa irratti himattanii kana jedhanii asii walitti qabanii. Asummaa faraa oolanii wanni ayyaana tajaajila jedhanii jirtu uummanni gaafiidhaaf ijaaf qophaa'ee taa'uu inni cindufnee bakkuma bu'aa isaa dhufee waa footoo hawaasaniitu deemanii. Sirna kabaja ayyaana horsiisee bultootaa aanaa Mi'eessoo kanarratti pirezidaantiin naannichaa obbo Lammaa Magarsaa ni argama jedhamee kan uummatatti himames hin ta'in hafee jedha. Lammaa Magarsaa eenyu ka argame? Deemaniituma gaafa siirraa deemanii manni makiinaa mukanii magaalaa keessaa fi baadiyyaa keessaa olii jejjeeranii kan uummanni silaa gaafiidhaaf waan addaatiif isaanii qophaa'e isaan silaa dhufanii gatta'anii jaalatanii silaa uummanni tajaajilaatiif isaanii qophaa'e waan tokkoonni dhufanii dubbatanii amartii dubbatanii wanni jedhanii isin jirtu uummanni achumaa gaafa ooletii ichisaadha dhawadha maarree kan wanni jedhanii uummanni egaa maayikii fuudhe silaa yaada dhufii qabachuu barbaadaa nama akkasiitti maayikii harka qabanii kanneen uummanni bakka walgahii sana facaasanii irraa waan turre isaan achumaan dhufanii deeman. Uummata garuu teessisanii ture walgahii taa'amee ture odoon faca'een dura. Uummanni taa'anii turan hanga biraa taa'anii machii wantoota uumaan jedhametti margaa waa jejjaanii hanga isaan dhufanii jedhanii kan mara ta'an walgahii taa'anii jirtu jira. Uummanni eenyu waa gaafatatti dhufne bira gajintee waan gaafanne uummatuma dhufanii chalantii isaan eegisan kaameeraa kaasanii waraabbatanii akka barbaadanitti jallisanii kaameeraas akka namni waa isaan gaafata isaatti ariin qabanii gara biraa qabanii bakka loon bishaan dhugaanfaa dhaqanii achirratti suuruma kaafatanii mayaa qafa inni biraa wanni jaanii jirtu. Jiraattota aanaa Mi'eessoo odoo poolisoota liyyuu Haayilii Sumaalee jeneraalota adda bilisummaa uummata Tigraayin hoogganamaniin
odoodhumaa jiranii qabeenyi isaanii kumootaan herregamu odoo jalaa saamamaa jiru dachiin isaanii irraa fudhatamtee alaabaan naannoo Somaalee kiiloomeetira 50 dachee Oromiyaarra dhaabbattee odoo balali'aa jirtu qondaaltonni OPDO saalfii tokko malee gargaarsa tokko odoon gooneef uummata kanatti dhaqanii guyyaa ayyaana horsiisee bultootaa fakkeessaa kana kabajuudhaaf yaaluun miirri uummataa akkam ture jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Uummanni gaaffii tura uummanni qabuufoo odoo waan biyya lafa keessoo qabila. Dhaawwalee qiisa mataa ol qabuudha duraati kan achitti uummata baadiyyaa beekee dirqamaan fide walitti humnaan lafa walitti fide malee turaanii uummata milishaa ardoota qabdiran kanaan jala bu'anii kanaan dirqamaa walitti qabanii beekee. Kan lolamaa jiru maali kan itti ayyaan jettanii walitti nu qabdan maali sila gaaffii midhaan qophaa'aniif kanaa itti dhufanii ilmaan gaafanne yoo isaan odoo waa gaafatan taate qabalama jiru san maalii fi nuti maali gaaffii isaanii yeroo kadii awwaaluu fi kan madaa waldaanu kakufee mataa ol qabuudha sila bulchiinsi naannoo Oromiyaadhaa sila nuuf waan barutee odoo keenya ta'e. Kana sila wanni isaan sila gaafachuu barbaadan kan inni ayyaana godhu maaliif Oromummaa waliin mufachiisa deemaa kan itti kana dhumaa jiru aanaan beektuu fi aanaa bordatti ayyaana horsiisee bulaa godhate jiraatee akkaataa itti namni waliin mufatu barbaadan ta'e waan ta'eef hin ta'in. Uummanni walliseen jiru uummata caasaa gandaa fi uummata kaabinoota gandaa abbootii araddaa kanarraa walitti qaban kana uffata aadaa uffisanii ummata fakkeessanii ummata fakkeessanii wallisan malee uummanni itti bu'ee wajjin wallisan jiru. Uummanni naannoo kumaan diboosiin kan bulaa turte ammas biraan uffata aadaa uffatanii rasaasaan dhaamte jechuu turanii naannuma kanatti. Jaruma isaaniitti deebi'ee ammas uffata aadaa dibattan malee jedhanii nama tokko tokko bichisiisanii dhaasaa isaanii hunda bichisiisanii akka dhufan godhe. Uummatuma kana jaamu duraan jedhanii uffata aadaa tokko kan uffatanii itti laftatti kan uffatanii maal jedhee uffata aadaa kan uffadhaa jedhee hanga uummanni kan jalaa jedhe kan hingaddatti jala kan itti tuutan uffata aadaa kan jettan maalii fi arraan tanaaf. Weerara loltoonni liyyuu haayilii Somaalee kun gaggeessaa jiran wayita ammaa haala akkamii irratti argama jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Weerara abdiilleedha itti bofa amma hawaasitti harbiin kana aanaa naannoo shaniitti yoo kana tolaan nu kan nu baasan humnaan fudhanna qajeelu isaan harbiin irratti irraa alaabaa isaanii duraan qaban malee illee dabalatanii dhaabbatanii. Oolanii jiranitti qabsoon isaa itti bofti aanolee naannoo Harargee ba'aa guutuu bakka loleen hin qabani aanaa kana qofaa aanaa lameen kana qofaa hafeetii naannoo humna isaanitti dhaabbattuu kan ta'uu irratti hin dhaamini uummanni duraan qophaa'anii gaa itirraallee waan qabaniin ba'anii akka keessa jiranii uummata kanallee isaan qalbii cabsu jiranii akka uummanni dabala deebi'u akka waan biyyi poolisii kanaaf karaa kan nu barbaadanii jirutti fakkaatti ayyaanni kuni. Qabsoon abdiilleedhaa Saddaraafatu miti amma waan waliigalan qabamni siyaasii mootummaa kana wajjiiti amma argeetti lafa fudhachuudhaaf isaan dudduuba deebi'an jiran. Kanumatiitiif uummanni waan uummanni dhaaba naannoo Oromiyaa bulchiinsa jokoomitiif waan sodaa qabuun itti fakkaatti. Hangama kiyyaanii waan takkattii dubbatanii sila namni naannoo ishee isa uummata isaan lolitti nurraa buqqisaa fi kana illee afaanii illee raasuma jiranii harkaan illee fagatta guddaate ittiin dubbatanii imaandaaranii bira odan itti fufaa jechuun fakkaattii uumamaan. Haaluma wal fakkaatuun achuma godinaa Harargee Lixaa aanaa Ciroo magaalaa Cirootti guyyaan ayyaana horsiisee bultootaa boorni kabajamaa maqaa jedhuun magaalittiin muddamsa guddaa keessa oolte dhukaasni dhagahamaa akka ooles jiraattonni achirraa dubbifne kan nuuf mirkaneessan. Sirni kabaja ayyaana cuuphaa godina addaa naannawaa Finfinnee Burraayyuutti kabajame mormii kaasuuf sababa jedhuun mootummaan wayyaanee dargaggoota Oromoo hedduu hidhuun jiraattonni OMN itti himan. Dabalata oduu kanaaf Badrii Yusuf. Sirna ayyaana cuuphaa godina addaa magaalaa Finfinnee Burraayyuutti kabajame irratti mormii kaaftu sababa jedhuun sirni wayyaanee dargaggoota Oromoo hedduu hidhee akka jiru gabaafame. Jiraatan naannichaa kun OMN itti akka himetti
Dabballoonni wayyaanee hojii badiif bobbaafaman alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii dargaggoota dhiichisaa aadan sirna ayyaana cuuphaa ho'isanitti dabalamuun ijoollonni sobaan akka qabaman taasisanii jiraatan kun. Sirriidha kun waanuma dhugaadha. Ijoollee Oromoo dhumaan bichaa fudhataniiti kan Amaariffaan sirbaniiti gaafanii darbanii jiru. Yeroon nama akka ijoolleen Oromoo jiran sanitti bakka itti marsanii qabsaa'anii masaanuma eeggatanii uleedhuma reegaa duubachaa turanii masaanii ulee qabatanii darbinu. Eeyyeen sababa kanaa wal qabatee isaanii sirbaa jiraniitu kaawwatuma fuuldura deemanii ulee sirbaa jiranuu qabata waan ta'e alaabaa wayii baratanii waajirumaa alaabaa wayii dhufee nama sadi ta'anii qabatanii dhufanii qabana sadan sana keessaa ijoollee sadanuu qabanii ani alaabaa keessaa albaatanii qommoo dhoksanii fuudhanii deeman akkuma uummanni iyyuu nagarree shufaffananii waan ta'e jedhaniituma dhufanii nafa fuudhanii gara waajjiraatti deebisanii ijoollees qabanii fuudhanii warruma isa fidee dhufeetii ijoollee sirbaa turaniif immoo gara ijoollee shanii naannoo qabatanii fuudhanii deemanii. Hidhattoonni wayyaanee ayyaanicha irratti namoota hedduu uleen reebanii addaan bittinneessaa akka turanis jiraatan kun dabaluun OMN itti hime. Namoonni qabaman akka gadhiifaman gaafatamanis poolisoonni dargaggoota qaban humnaan gara buufata poolisii magaalaa Burriyyatti akka geessan jiraatan kun ragaa bahee jira. Maatiin namoota qabamanii buufata poolisii dhaqanii ilaaluu kan hin dandeenye wayita ta'u namoonni kun hanga ammatti haalli keessa jiran ulfaataa ta'uutu himama. Magaalli Burrayyuu haala hamaa keessa kan jirtu wayita ta'u bahanii galuun ulfaataa ta'us jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Bakka magaalaa Burrayyuu jechuun dhibee hundumayyuu naannoo aadu malee namni innaa deemu isaan namni tarbaaboo jedha namni inni isaan arguurra aadu anuma boo'u bakka akkamuma goona isaanuma kan jedhu malee inni akka isaan odeessan miti tarbaaboo maaliin hin jiru manni akkuma bira ka'etti kan ka'ee jiru ka'ee isaanuma xiqqoo keessumaa irratti guddaa argan wanni jedhu malee uummanni baay'ee ulfaata waan nyaata Burrayyuumaatiif. Manguddoo Oromoo beekamoo fi itti gaafatamaa koree shanachaa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun waggoota dheeraatiif uummata isaanii tajaajilaa kan turan obbo Saaguu Tasammaa Galatuu dhalatanii umurii waggaa 65tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Sirni awwaalcha isaanii sarraa Boolee Bulbulaatti kan argamu Bataskaana Maaraamiitti kan raawwatu ta'uun beekameera. Dabalata qabna. Manguddoo Oromoo beekamoo waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Sagguu Tasammaa abbaa isaanii obbo Tasammaa Galatuu fi haadha isaanii aaddee Jaalannee Dabaleerraa akka lakkoofsa biyyattiitti bara 1944 konyaa Salaalee keessatti kan dhalatanii guddatan yommuu ta'u dhukkuba tasaatiin qabamanii guyyaa kaleessaa umurii isaanii waggaa 65tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Namni itti dhiyeenyaan obbo Sagguu Tasammaa beekan tokko qooda Oromummaa isaanii waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti bahataa turan akkanaan nuuf ibsan. Tajaajila guddaa kennaa fi turanii jaarsa beekamaa kabajamaadha namoonni baay'ee jaallatu. Sana keessa hojjetaa turanii seenaa faadaa koree jedhu koree shanachaa hojjetamu fi naannootti baay'ee beekamaa nama uumamaanii fi jireenya keessatti seenaa hawaasa sanaa bal'aan beekanii muuxannoo jirii argatanii warra barnoota ammayyaa barate caalaa uummata barsiisaa turanii hojjechuudhaan beekamu. Waldaan sunis eegaa fi boodamu hojiirma isaanii hojjetanii gara 2003 soorata ba'anii gara naannoo Boolee Bulbulaa kana jiranitti galanii soorata warra jiranii egaa kaleessa galgala akkasuma boqotanii haadha warraa isaanii immoo beekuu too'ii kan jedhamu fuudhanii bara 84 ijoollee durbaa 3 irraa godhatanii ijoolleen isaanii durbaa 3 kan tokkummaa jireenyaa eebbifamte lama hojii argame taasisuu isheen tokko immoo taasisanii hojiin akkasumas hojjetaatti isheen tokko barataa jirti ijoolleen illee amanuma abbaa isaanii irraa kaaniin baay'ee ciccimoo turanii. Egaa seenaa isaanii gabaabaatti kana fakkaataa garuu caalaatti warri bara yeroo sana keessa waliin as turan waldaa sanarra waldaa Maccaaf lamarra jiran ijoolleen Interaadhaan baay'ee beeku nama cimaa nama sadaa fi nama lammii isaaniitiif qabu hagammaatti dhibeen sun iyyuu
عارف من دغلسي بس كفي متحملين ثم ديماني راح من دندني سنة أول ثاني أما بقول كأنا ولا ما بكي أول ثانية ست بقولي بقولا كريستانا مارم كان جرام كوفيرا بقولا مغاني سنما يوكنا كان بقول كرا جرام كه نعم buufataa xiyyaara guddaa duubaan jechaadha karaa saaris abboon kaan hojiira boole gurgulaa jedhamee beekama. Dhumarrattis oduu biyya alaatiin wayita aangoon pirezidaantummaa Ameerikaa karaa nagaatiin walitti dabarfamaa jiru kanatti faallaasaa immoo mormiin dubartootaa cimee biyyattii raasaa jira. Dambaliin waldaa dubartootaa kumoota dhibbaan lakkaa'aman Doonaald Tiraampiin mormuun simataatti jiran. Dabalata oduu kanaaf Faayisaa Eliyaas. Hiriira mormii dambalii waldaa dubartootaa qindeessa kanarratti hiriirtonni kuma dhibbaan lakkaa'aman argamuun Waashingitan keessatti sagalee isaanii dhageessisaniiti jiran. Hiriira kanarratti dhaadannoolee nuti yoo waliin dhaabbanne ni jabaanna, jijjiirama feena, mirgi dubartootaa haa eegamuu fi kan kana fakkaatan dhageessisan. Akeeka hiriira kana Aadde Najaat Hamzaa akkana jechuudhaan nuuf ibsite. Dubartoonni arrii sababaan isaan addunyaa guutuurratti mormii President Donald Trump piitiif bahanii sababaan isaas erga duula filadhaa bara lamaan dura gabbee eegaleen jalqabee poolisii fi pirinsipilaa fi wanni inni lafa kaa'ate hundinuu dubartii mirga isiitii fi wantoota garaagaraa kan of duuba deebisuu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef addunyaa guutuurratti Women's Marching kun akka caluma jennee waan kanan qeeballee akka yaada kana isarraan fudhanne akka lafarratti illee gabbu'ee seeratti hin jijjiiramnee fi mormiidhaaf kan Women's Marching walitti qindaa'ee irra gaggeeffamaa jiru. Anaachiin ture ta'a Minnesota jechuudha. Isa my home state state isiyyatti wanni kun guyyuma tokko qofa gabbaaniituma mormii agarsiisanii itti ol galan osoo hin taane bara afur kan dhufu kanatti dubartoonni bakkuma jirutti jaaramanii akka poolisii fi wanta adda addaa kan inni xiyyeeffatee lafarraa dhabamsiisuu fi tokko tokko duba deebisuuf yaalu kan akka dura dhaabbatan ergaa walii dabarsuu fi kan dubartoonni irra hiriira bahanii malee guyyumarraa qofa mormanii manatti ol deebi'uu fi miti. So kun jechuun wanni isaan irraa haasawan wal jaarumsaa osoo amantii kalara fi national identity takkaanuu warroota biyya birarraa asitti galan warra akka keenyaafaa immigrantii osoo hin jennee osoo diina waliin qoonne jechuun amantiidhani. Garuma hundaanuu dubartoonni wal dhagee akka amata afuran itti aanu kan waan kan resist godhaa deemu. Hiriira kanarratti dhiironni baay'inaan kan hirmaatan hoggaa ta'u mormii dubartoota kanaaf deeggarsa laataniiti jiran. Imaammanni bulchiinsi Trump hordofuuf jedhu kun akkaan addunyaa yaaddoo keessa kan galche hoggaa ta'u hiriirri mormii kun Ameerikaa Waashingitan, Awustiraaliyaa Sidnii imbaasii Ameerikaa fuulduratti akkasumas Keeniyaa Naayiroobii, Hoolaand Amsterdam, Jarman Baarliin, Ingiliz London, Naayijeeriyaa Madagaskar, Maalaawii fi Saawuz Afrikaa keessa hiriirri bifa wal fakkaatuun taasifameeti jira. Hiriirri guddaan akkanaa pirezidaantii Ameerikaa irratti ka'uun isaa seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaa ta'uun dubbatameeti jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee kan hanga ammaa ture oduu kana isinitti himuu kan isin duukaa ture Andammaqaa Nagaasaati. Qophiilee OMN wajjin turtii dansaa isiniin jecha nagaatti.